kanarraa argattanii gara biyya Jaappaanitti imaluu kan argattan hundumti keessaniyyuu magaalaa Tokiyoo deemtanii naan siidaa kana ituu hin argin hin deebitanii. Siidaa isin asirratti argaa jirtan kunis Hachiko kan jedhamu maqaa saree tokkootiin kan mogga'e yeroo ta'u namoonni hedduun Jaappaaniin dhaqanii kana ituu hin argin hin galanii. Akkasumas seenaansaa fiilmii hedduu irratti kan gadhiifamee fi kitaaba hedduu irratti kan barraa'e yeroo ta'u namoonni miliyoonaan lakkaa'aman kan kitaaba isaa dubbisaniif namootni miliyoona hedduutti lakkaa'aman immoo fiilmii Hachiko jedhu ilaalaniiru. Ashama akkam ooltan hordoftoota mootii Tiyuub hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti nagaa keessanii ani nagaa kooti isaa galatu. Eeyyeen egaa seenaa kana dhaga'uudhaaf subscribe gootanii akka itti fuftan isiniin jechaan gara seenaa kootiitti darba. Seenaa Hachikoon isinitti hime kana namootni hedduun kan ilaalan akkasumas immoo namoonni hedduun kan dubbisan yeroo ta'u hedduun isaanii garuu seenaa kana baay'ee kan ajaa'ibsiifatanii fi hedduun isaanii immoo ilaalanii kan imimmaan qabachuuf hin dandeenye seenaa dhugaadha. Eeyyeen egaa Hachiko kan jedhu kana isiniin himuun dura sareen uumamuu isaaniitiin iyyuu amanamoo kan ta'anii fi hanga du'aatti kan namaaf amanaman akka ta'an namoonni hedduun kan beeknudha. Haa ta'u iyyuu malee kan akka Hachiko garuu seenaa keessan keessatti dhageessanii akka hin beeknee fi akka hin argine abdiin qaba. Yeroo amanamummaan namootaaf illee rakkisaa ta'ee jiru kanatti sareen akkas amanamee waggaa 9 guutuu mootii isaa du'ee jiru hin dhufa jedhee eegu argachuun kan baay'ee nama rakkisuu fi kan nama boosisu ta'uun isaa hin kaadamu. Egaan egaa Hachiko kan jedhamu sareen kun biyya Jaappaan keessatti kan dhalate yeroo ta'u bara hedduudhaaf Jaappaan keessa kan jiraatedha. Haa ta'u iyyuu malee Jaappaan keessa yituu jiraataa jiru seenaa guddaa tokkotu isa mudate. Namichi Hachiko guddisuudhaaf fudhatee jiru Yuunoo kan jedhamu yeroo ta'u innis Profeesara Yuunivarsiitii qonnaa magaalaa Tokiyoo keessatti argamuuti. Namichi kunis kan inni Hachiko wajjin seenaa qabu seenaa akka saree tokkoof nama gidduu hin ta'in akka hiriyaatti kan wal ilaalanidha. Hachikoon yeroo hundumaa gaafa Profeesarri gara hojii deemu hanga buufata baaburaatti geggeessee kan deebi'u yeroo ta'u namoonni hedduun kan arganii baay'ee dinqisiifataa kan turanidha. Yuunoonis gara hojii gaafa deemu kan inni yaaduun Hachiko yeroo ta'u galgala gaafa inni galus dhaqee Hachikoon fuudheeti gala buufata baaburaati jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee akkasumaan waggaa hedduu ituu wajjin jiraataa jiranii Hachikoon yeroo hundumaa ganama Yuunoo gara buufata baaburaa geessuudhaaf gaafa Profeesar achi galu eeguu ta'e. Kana kan beekan hojjetooti baabura sanaa yeroo hunduma achitti waan arganiif nyaata isaaniirraa misaanii kennuuf ture. Akkasumas namoota argan hundumatti seenaa Hachiko kan himanii fi kan baay'ee ajaa'ibsiifatanii fi kan jaallatan ture. Akkuma kananitu jiru Hachikoon yeroo hundumaa ganama geggeessee galgala immoo dhaqee eegee fuudhee gala ture. Akkuma kanaan Hachikoon ituu jiru baay'ee kan nama gaddisiisu garuu seenaan tokko isa mudata. Seenaan kunis kanaan dura yeroo hundumaa kan inni hojiitti geggeessee deebi'uu fi galgala gaafa inni galummoo eegee kan dhaqee fuudhaa ture waa'ee Profeesaraati. Yeroo hundumaa galgala gaafa sagalee baaburaa dhaga'u kan ija babaase ilaalu Hachikoon guyyaa tokko garuu akkuma baree jedhee gaafa eegu kana gochuu hin dandeenye. Hachikoon yeroo baabura keessaa namni bu'u hundumaa gaafa ilaalu Profeesarri keessaa bu'uu fi hin dandeenye. Hachikoon halkan guutuu achi buluudhaan eege. Namichi Yuunoo jedhamu Profeesarris kan inni hin galin afeef walga'ii irra osoo jiru dhiiga mataa keessatti dhiigu isa mudate walga'ii irra jiru battalumatti kufee du'eera. Garuu wanti nama gaddisiisu inni guddaan Hachiko jaalalleen Yuunoo kan ta'e kan akka hiriyaatti wal ilaalan kan inni baay'ee jaallatu du'a isaa kana namni itti hin turre. Haa ta'u iyyuu malee Hachikoon du'a kana waan hin bariniif yeroo hundumaatti iyyuu dhaqee buufata baaburaa taa'ee eegaa ture. Akkasumaanitu jiranii yeroo hundumaa gaafa baaburri dhufu Hachikoon achi bulee achi oole eegaa waan jiruuf akka baaburri dhufeen asii olu taalee ka'ee keessa ilaalan. Garuu ammas Hachikoon Yuunoo argachuu hin dandeenye. Hachikoon akkuma kanaan kan itti fufe guyyoota muraasaaf miti ji'oota hedduudhaafis miti waggootaafidha malee. Hachikoon akka kanaaf waggootaan amanamee fi mootiin koo ni dhufa jedhee waggoota hedduu eegee dhabus illee yeroo hundumaa sagalee baaburaa gaafa dhaga'utti
akka waan achii kon dhufeetti abdiidhaan argata eega ture garuuyyuu an kana booda hin argu jedhe kan achii kon abdii kutatee yoo jiraate gaafa lubbuun isaa foon isaarra adda baatedha achii konis gaafa boqotutti akka hin arganne bare malee hanga boqotu waggaa 9 ji'a 9 guutuu mootiin koo yuunoon naaf dhufa jedhee bifa gammachuudhaan akka waan isa argatutti akkan eegaa ture hojjentoonni baaburaa naannoo sana turan dhugaa akkan ba'anii fi kan baay'ee jaallatanii gadda guddaadhaanis yeroo du'a isaati kana kan baay'ina an turanii sabab isaa achi kun yeroo hundumaa kan inni achi ture mootiin koo naa dhufa jedhe eege waggaa 9 guutuu ta'uun isaa laphee isaanii nyaateera achi kunis guyyaan isaa gaafa inni boqotu naannoo buufata baaburaa sanatti fuudhuudhaan reeffa isaa kanas wajjin footoo ka'uudhaan kanneen Jaappaanota hedduu biratti jaallatamummaa qabu saree kana gaafa awwaaluuf jedhan footoo kan wajjin ka'aa turanii fi baay'ee kan bo'anii fi akka namaatti kan garaan isaanii na'ee ture haa ta'u iyyuu malee yeroo sanatti bulchaa magaalaa Tokyo kan turan seenaa saree kana dhaga'uudhaan sareen kun gara awwaalcha akka deemu hin qabne murteessanii Jaappaanonni hedduunis gocha kanatti baay'ee gammadanii dhaqanii buufata baaburaatti wajjiniin footoo kakka'aa turanii hojjettoonni baaburaa sunis akka nama gooddenya yookaan akka hiriyaa isaanii tokko dhabanitti ilaaluudhaan baay'ee gaddanii reeffi isaas magaalaa Tokyo keessa kan argamu muuziyeemii guddaa keessatti akka dhaabbatu akkasumas qorichitti godhamee waggoota hedduudhaaf akka achi keessa turutti ajaja darbeetiin reeffi isaa itu gara awwaalchaatti hin deemin gara muuziyeemii akka taa'u godhamee jira egaan hordoftoota koo yuunoo kan jedhamu profeesar kunis illee maqaan isaa ammayyuu waggoota hamma kanatti sababa saree isaa Hachiko jedhamuun addunyaa kana irratti namoonni miliyoonni isa ilaalaniiru Hachikonis muuziyeemii magaalaa Tokyo keessatti argamu kanatti bifa kanaan akka wanta jiruutti dhaabbatee reeffa isaatti gogaan dibame reeffa isaa irratti qorichi dibamee kan achi dhaabbatu yeroo ta'u siidaanis magaalicha keessa bakka gurguddaa jedhamu yookaan bakka sadiitti kan dhaabbateef yeroo ta'u garuu maal godhare waraan addunyaa lammaffaa yeroo addunyaa barbadeessee turetti carraa jala afuu hin arganne ture siidaan Hachikoodhaaf dhaabbates egaa kana kan beekan magaalaa Jappaan kan taate Tokyo keessa jiraattonni turanis yeroo waraan addunyaa lammaffaa darbee biyya nagaatti deebi'utti siidaa gurguddaa kanaan dura dhaabamee ture ammas bakka sadiitti dhaabuufiidhaan Hachikoon waggaa waggaadhaan akka yaadatamu dhalootatti akka darbu jechuudhaan bakka inni itti ture sanallee Hachikoo Road jechuudhaan moggaasuudhaan akkasumas immoo karaa ol seenaniif ba'an karoota hedduu irratti maqaa Hachikootiin kan mogga'an karaan kan jiran yeroo ta'u yeroo hundumaa iyyuu Hachikoon bakka inni jirutti kan yaadatamu ta'uu isaa himamee jira Hachikoon isa qofaas miti siidaa inni kan inni dhaabsise ofii isaa qofaaf utuu hin ta'in jaalala isaa kanaan kan mootii isaa kan ta'e profeesar Yuunoof illee siidaan wajjin dhaabbatee fi profeesar Yuunoonis waggoota hedduudhaaf maqaa saree isaatiif jecha yaadatamaa akka miliyoonota bukkeetti akka beekamu godheenii jira egaan hordoftoota koo March 8tti kan boqote sareen kun Hachikoon yeroo hundumaa iyyuu Jaappaanota biratti ni yaadatamaa Jaappaanonni hedduunis Hachikoo yookaan siidaa isaa kana akka magaalaa isaaniitti kan magaalaa isaanii keessatti akka iddoo guddaa kennaniif kan himamu yeroo ta'u achuma Jaappaan irra darbee Awustiraaliyaa keessatti fiilmiin maqaa isaadhaan hojjetamee ni jiraata Jaappaan keessatti immoo maqaa isaatiin fiilmiin hedduun kan hojjetamanii fi kitaabolee hedduun kan barreeffaman ta'uun isaa ragaaleen toora intarneetii irraa arganne ni mirkaneessa egaa namoonni hedduun hanga kana ta'anii kan viidiyoo isaa yookaan fiilmii isaa ilaalanii akkasumas kitaaba isaa kan dubbisan kun Hachikoo kan jedhu kitaaba isaa barreessee kan jiru maqaa Hachikoo bichaadhaan akkasumas fiilmiin maqaa isaadhaan hojjetame gatii jiruuf seenaa isa guutummaatti ilaaluudhaaf fiilmii Hachikoo jedhu yoo ilaaltan intarneetii irraa kan argattanidha fiilmii kana ilaalanis namoonni hedduun gaddaan kan bo'anii fi namoonni hedduun immoo jaalala dhugaa maal akka ta'e kan irraa hubatanidha egaan hordoftoota koo anis kan addunyaan irraa jiru jedhe kan hin argi kan intarneetii irraa wantan argisiniif qabadhee dhufeetan jira isinis seenaa kana fakkaatus ta'e seenaa adda addaa dhagoo barbaadan yoo jiraate koomentii irraa kana keessanii fi waan hundumaa qabadhee akka isiniif dhufu waadaa isiniif gala subscribe akkana gootan kabajaan isin gaafadha